Haceenkoo anuma tokkootiif qaalii dheedheera. Egaa CD kana naa hojjennu osoo inni jiraatee ofii isaatiif ibsatee natti tola. Garuu hojii waaqaa ta'u namaa ta'u ayidoon hin beeku. Uummanni isaas Haceedhaaf maalidha kan jedhu deebii isaa irraa eegu akkuma dura dubbachaa ture kaasiitta isaa orijinaala isaa bitachuun akka seenaadhaaf ofii isaatiifis kaa'u ijoollee isaatiif dabarsudha. Ashamaa harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya dhaamsa ariifachiisaa isiniif qabna. Dhaamsa ariifachiisaa nuti isiniif qabnu akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan kanatti haati manaa yookaan giiftii dureen aartist Haacaaluu Hundeessaa dhaamsa Oromummaa, dhaamsa obbolummaa waa'ee albamaa akkasumas yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti viidiyoodhaan dhaamsa guddaa isiniif qabdi. Viidiyoo ishii kana hordofna. Akkasumas hiriyoota isaa yookaan Oromoota ta'anii kan guyyaa har'aa walga'icha irratti hirmaatan Dr. Naafiyaa dabalatee akkasumas namoota hedduu gammadaa ol'aanaa fi namoota bebbeekamoon naannoo asirratti argamuun suuraalee fi yaadannoo tokko tokko taasisanii jiranii. Egaan dhaamsi obboleettiin keenya yookaan haati manaa Haacaaluu isiniif dhaamtu maalinni viidiyoo ishii kana hanga xumuraatti hordofaatiniin hojiirra oolcha jechuun affeerraa kootii viidiyoo booda ajandaa biraatii fi waa'ee viidiyoo irraa xiqqoo kan dubbannu ta'a. Viidiyoo kana hordofaan isiniin jedha sirriitti akka hojiirra oolchitan akkasuma hiriyoota keessan biraan geettan abdii guddaa isinirraa qabna. Viidiyichi kana fakkaata. Amma sirra deebi'een dubbadhaa boru sarniin dubbadhuudha. Haceenkoo anuma tokkootiif qaalii dheedheera. Egaa CD kana naa hojjennu osoo inni jiraatee ofii isaatiif ibsatee natti tola. Garuu hojii waaqaa ta'u namaa ta'u ayidoon hin beeku. Uummanni isaas Haceedhaaf maalidha kan jedhu deebii isaa irraa eegu akkuma dura dubbachaa ture kaasiitta isaa orijinaala isaa bitachuun akka seenaadhaaf ofii isaatiifis kaa'u ijoollee isaatiif dabarsudha. Nuti akkuma duratti jedhame CD hedduudha kan maxxansiisne. CD sun uummata kana bira hin gahaa jedhee yaadu. Gara fuulduras kana maxxansiisna waan ta'eef garuu akka yaadaatti uummanni hundiyyuu otoo harka isaatii qabaatee CD akkamiin bitachuu qabna akkuma koopiraayitiin jiraachuu danda'a. Koopiraayitii sana akkamitti irraa of eeguu dandeenya kan jedhu suuronni adda addaa jiru. Orijinaala isaa addaan baafachuudhaaf suuronni Hacee kan mallattoon isaa hundumtuu irra jiru jira. Garuu koopii godhanii baasuu danda'u. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko waan uumnatti fakkaata. Abdiin qaba uummata koorraayis. Maaliif Haceen otoo jiraatee ofii isaatiin ibsee jedheera durumayyuu. Uummanni kunis immoo wanta guddaa miiranni keessa jiru waan hin beekuuf kanaan hin boqote dheenis nan yaada. Sagalee isaa kan hin dhaga'u. Baay'ee Haceen hin duune warri du'e egaa isa ajjeesneedhanii warra taa'aa jiran ta'uu danda'a. Garuu Haceen koo seenaan bara baraan isa kaasa. CD meeqa maxxansiisan? 300 hanga 500ttidha. Uummata irratti immoo hundoofnee gaaffii yoo dhufe itti fufuu dandeenya. Gaaffii kana uummata irraa eegna jechuudha. Yoomirraa eegalee argachuu danda'u? Gaafuma inni wareegame guyyaa inni wareegame sana irratti ni eebbifama. Yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa irratti guyyaa sanarraa kaasee bariitu isaa gaafa 22 irraa kaasee bakka hundattuyyuu irraabsama jechuudha. Maal fa'aa qaba sirbi kun? Sirbi yeroo tuffatamee beekaa keessa jira? Sirbi sun galatoomaa kan jedhudha. Sirbi Hacee kaaseetti sana keessatti lakkoofsa 14 qaba. Wantoota adda addaa karaa adda addaatiin ibsa. Waa'een jaalalaa jira, waa'een ilma namaa jira, waa'een maatii irree jira. Torban dhufu sagantaa qabdu? Maadha sagantaan sun? Sagantaan torban dhufu lamadha. Tokko guyyaadhuma inni itti wareegame sana yaadachuudha. Inni guddaan immoo Haceen eeguu lubbuun jiru akkuma jedhame weelluuwwan adda addaa hojjeteera. Weelluuwwan sana osoo inni jiraatee uummataaf dhiyeeffatee natti tola dheera duras dubbadheera ammas irra deebiin dubbadha. Isa uummata biraan ga'uudha. Inni guddaan jechuudha keenya hawwiin keenya guddaan kaayyoon keenya guddaan
kan inni dhiisee irraa darbe sana uummata isaa biraan ga'uudha jechuudha. Akkuma dura jedhee achi inni duune hin du'usi hin jiraata bara baraan jiraata. Seenaanis isa kaasa uummanni isaas immoo kaasitta isaa sana mana isaa godhatee akka isa yaadatu akka yaadannoo tokkotti akka seenaadhaaf kaa'u barbaada. Finfinnee keessatti siidaan isaa dhaabbatee dhimee ture maal irra ga'ee odeeffannoo qabdan? Egaan daawwattoota keenya akkuma viidiyoo irraa dhageessan kanatti dhaamsa keenya nuuf dhaamameeti jira. Keessumaayyuu maatii irraa fi haadha manaa isaa irraa baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Haati manaa isaa miirrisi akka malee cabee jira. Dubbachuudhaafuyyuu baay'ee ishee rakkisee san qofaa miti. Akkuma isin beektan waggaa amma dura ishiin nama akkamii akka turte amma haala akkamii keessa jirtu arguun ija keessanii fi argaa ija keessaniiti. Baay'ee tokko onneen nama cabaa. Dhugumaan onneen isii cabee jira. Onneen Oromoota hundaatis cabee jira. Wanta isiin jette kana hunda akka hojiirra oolchinu abdii guddaa qabna. Hojiirra oolchuu qabdanii yaada kenna baay'ee waan gara nama nyaatudha. Osoo bakka ishee san isiin taatanii jiraachuun hangam akka isinitti ulfaatu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Baay'ee tokko waan jiree dubbadhuun qabanii. Jajjabina rabbi siifaa kennu qofa jechuu danda'a bakka baay'ee akka malee miira nama tokko maaliif waggaa kana akkana hin jirtu baay'ee cabxee jirti haamileen isii cabee jira qaama isii akka yoo argitan kanatti duraan akkam jirti amma akkam jirti hin ulfaata kana dubbachuun hin ulfaata mee hundumaafuyyuu suuraalee fi wantoota irraa achitti yaadannoo godhanii firiyoonni isaa bifa suuraatiin gaafa ibsinu isaan kanneen fakkaata akkasuma Dr. Naafiyaadii fi Galaanaa Gaaromsaa abbaan riikaardii lameeni abbaa cabsaa fi abbaan riikaardii yuutuubii cabsaa wal arganii jiranii viidiyoon kun suuraan kun baay'ee suuraa nama bashannansiisu namatti toluudha maaliif namoota jaalatan lamaa wal biratti arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru baay'ee gammachuu guddaadha suuraaleen har'a achitti kaa'ame kun suuraalee waltajjii booda fudhatameedha rabbi suuraa osoo hin ta'in nama hojii waan tokko argisiisu nu haa taasisu CD isaa irratti morki cimaan taasifamuu qaba keessayyuu biyya Itoophiyaatti CD yeroo gurguramu yeroo bittanis koppii ta'uu fi oriijinaala ta'uu isaa sirriitti adda baafadhaa bitaa yaa uummata keenya kun dirqama Oromummaatii dhaamsa Oromummaatii waan ta'eef wal jajjabeessuu qabna ani waa'ee isa maatii Hacaaluutii fi waa'ee Hacaaluutii irraa dubbachuu miirri kun eeyyamuu hin dandeenye dhugaa rabbiitti baay'ee miidhamee jira maatii waa'ee Hacaaluutti dhugaa rabbiitti Oromoon miidhame jennaami Oromoo caalaa namni miidhame isaan nuti dhuguma Hacaaluun hunda keenya keessa keenya miidheera namoota osoo isan beeyne artistii ta'uu qofaan namni beeku namoota maraatan baay'ee argina waggaa kana yoo argitan biyyoota Arabaa kana keessa biyya Faranjii keessa nama lubbuu ofillee balleessaa jira nama maraatee jira maaliif miira ummataa keessa jira jaalala ummataa keessa jira soo namni kun osoo jireenyi isaa isan maraachine jaalalli hacee namoota maraachee huccuu darbee hanga amma fayyuu dadhabe baay'eetu jira dhugaa rabbiitti nama akkatti sirriitti beekuun qabaan keessumaayyuu biyya Faranjii kanatti soo haala akkanaatu jira rabbi guyyaa saniin nu haa ga'u hundi keenyaa yaadannoo bareedaa taasifnaaf jennee abdannaa dhuma irratti odeeffannoon ani isiniif qabu daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti ibsa mootummaan har'a baasen waraanni mootummaa tokkocha akka hin booji'amnee fi wanti tokko akka hin taa'amne ibsa sobaa tokko baase haa ta'uti ibsa isaan baasan booda viidiyooleen qabatamaa waraabamaa waraanni qabaman hundi intarvii akka ta'u gara waraana 5,000 olii akka isaan itti qaban bichaan beeku wayyaaneen maagneettiin qabdee farkaan qabdee bichaan beeku waraana gas baay'atu san waraanni kun soba jechuuf afaan isaan dubbatanirraa arguu dandeenya kun ummata kibbaarra kun Oromoorra kun Amaararra kun maalirra deemetiniin achitti akka jiruun harka kennate sila waraanni kun hundi gaafa deemetiniin mootummaa harka wayyaanee galu kana leenjimmaan isaan fudhatan maali jedhaa baran na dhibe bar waraana takka lamaa miti baay'ina waraana achi jiruu ka wayyaanee san eessatti caala sila harka qullaa ergee dhiiroo waraanni haleellan xiyyaara samiirraa gadi buusan abbo ummanni jabaate bifa haaraan maqaletti deebi'uuf deemaa jiranii ani hin beeku kana akkama kataabe waan baay'ee nama ajaa'ibuudha mootummaan kanaa waakkata baay'ee mootummaan maaliif waakkata akka waraanni isaa duubatti abdiin kutanneef
wantuma ija isaatiin argu kana ashaboon dhiqatee lakkii waraana kennaa miti jedha. Bar ijoollee masaaka afaan Amaariffaa dubbatan, afaan adda addaa kan dubbatan, kan birgeedii ofii himan, kan alaafii isaanii, kutaa isaanii, shaalaqaa isaanii hunda kan himan jechuu kapteenii isaanii hunda waaqatan jechuudha. Kana mootummaan maaliif akka kana godhu isumarra dhageenyarra deddeebiidhaani. Wayyaaneen bifa haaraan humna godhachuusi baay'ee nama ajaa'iba. Oromoonis osoo akkanumatti humna qabaattee silaa akka wayyaanee sanachi fagaannee waan hin jirreef bakka barbaanne gahuu dandeenya ture. Ammas Oromoonis inshaallah jabaachaa jirti yookaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon gabaabduun har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe. Ishee kana fakkaataa qophii biraatiin hanga walitti deebi'utti turtii gaarii naaf qabaadhaa. An Reedii Adam Tube. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu maatii keenya ta'uun irraa fatinaa viidiyoo keenya immoo irra deebiidhaan like gochuu hin dagatinaan dhaamsa kooti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Isin jaalladhaa isin kabaja yaada keessan koomentii kennaa irra deebiidhaan YouTube artist Haacaaluu Hundeessaa ammallee description boxii ta'ee koomentii jala isiniif kaa'uudhaaf qophiidha. Ammallee deematiin subscribe godhaa hin geemne. Guyyarraa viidiyoon hojjedhurraa liinkii achi jala isinii kaa'a. Waan hunda achi jala isinii kaa'a dhaqaa achi jalaa fayyadamaa isiniin jedha. Nagayaan.